Tole nagaan isiniif haa baay'atu hordoftoota YouTube chaanaalii kiyya jirtu akkam nagaa keessanii baay'ee nagaa kotii isiniin jedha har'aga dhiifama naa godhaa ijoollee shamarranii jechuudha dhiifama baay'ee tokko naa gootu waan an dubbadhu baay'een qaba jechuudha kanaaf ani shamarran ta'e waa'ee shamarranii singashuu namni naan jedhu hin jiru an dubartii ta'e waa'ee dubartii singashuu namni naan jedhu hin jiru never ever maaliif am dubartii waan ta'ee fi maqaan dubartii walitti dubartii tokko yoo arrabsamte walumatti dammaranii arrabsu waan ta'e dubartoota biyya arabaa shamarran biyya arabaa yoo arrabsan walumatti dammaranii arrabsu waan ta'e exception fayyoo namni jedhee arrabsu jiru dubartoota biyya arabaa jedhu dubartoota shamarran walumatti caggadu jechuudha kanaafuu keessan jira nagasha waan ta'e waa'ee dubartii nan dubbadha jechuudha serious isinillee dhaggeeffadha dhugaan isiniin jedha jechuudha Annan kana dubbadhu waan itti argadha ta'een sun taane garuu waan na jibbisiisesi baqa waan natti dhagaamesi waan dubbadhu na godhe keessi ko jechuudha kanaafuu nan dubbadha innis maa'inni yeroo ammaa kana hafeera birrii erguu fi suuraa qullaa erguuni birrii dhiiraa erguu fi suuraa qullaa erguuni yeroon isaa hafeera jechuudha injiru jechuudha duratti ture kun kan ta'a ture dura baqa faashiniidha siin ergamasi amma garuu itti naqaameera jechuudha expired ta'eera jechuudha waan hafeera jechuudha waan duubatti hafeera jechuudha kanaafuu birrii erguu fi suuraa qullaa erguu jechuudha birrii erguu fi suuraa qullaa erguu yeroon isaa itti darbeera ta'us garuu suuraa qullaa namaa yeroo ergamu argeen jira naqaqqabeera jechuudha suurichi ta'us suurichi qullaa normaalii ta'ellee weel hin dubbadhu garuu maaltu na dubbachiise beektu dubartiin tokko dubartii taate isayyuu suuraa qullaa yeroo dhiiraa ergitu akkamitti qaama ishii qulqulleeffattu akkamitti qaama ishii sanaanii dhiiraa ergiti maalirraa akka laaluuf immoo maal jedhe ishee akka tilmaamuufidha isheen eenyudha jedhe akka ishee tilmaamuufi suuraa akka sanaa suuraa qaamni ishii hin qulqulleeffamne irraa wantoota irraa remove godhan irraa itoo remove hin godhin itoo clean hin godhin akkamitti dhiiraa suuraa akkasii ergiti dubartii taate inna baay'ee tokko natti dhaga'ame jechuudha an dubartiidhaan man ofiin jedhutti jechuudha na leeyyaasise jechuudha suuraa sanannaan ilaalu inna suuraa ishii hin ergiti erga erguu barbaaddeetti ta'e bakka erga erguudhaaf dirqamteetti ta'e eeyyamteetti ergite maal ta'a yoo suuraa ishii qulqulleeffatte immoo ergiteef kiliin gootee remove irraa gootee wantoota irraati balleessamuu qabu wantoota irraa qulqulleessamuu qabu irraa qulqulleessitee immoo yoo maal ta'a yoo ergiteef baay'ee suuraa erguu jechuun hiikni isaa suuraa qullaa erguun hiikni isaa maal akka ta'e nama hin beekne faatu jira barra. Ati dhiira sana attract gochuu barbaadde taanaan kontiroolii gochuudhaa barbaadde taanaan to'achuu barbaaddeef ergiteef taanaan suuraan kee gurbaa sana nama sana ergituuf attract gochuu qaba kontirool gochuu qaba itti toluu qaba itti bareeduu qaba shi akka dhalatteetti akkasumaan jechuudha akka dhalatteellee baay'ee bareedda gaafa dhalatteellee waan tokko sirra hin jiru rifeensa hin qabdu baala hin qabdu koskosii hin qabdu xosxosii hin qabdu gaafa dhalatteellee bareedda garuu amma suuraan erga dhiyaani bidiggi jedhee tonkee wanta narra jiru wanta kosaan kosii qibaaxira minaamin heer minaamin wanta remove hin godhamne kiliin hin godhamne faana ka'e asharbaashirii mofaana dhiiratti naan ergu istimaan naan jedha akkamitti na tilmaama na jaallatamoo na dhiisa atiraaktii isa godhamoo isa hin godhani atiraakti godhamoo ripeeliin godha suuraa akkasitti ergite jechuudha baay'ee tokko na jibbisiise na dabbareessa jechuudha kanaafuu isin shamarran keenya wal gorfanna addabaabayimatti wal gorfanna uummatuma keessatti wal gorfanna suuraa qullaa hin ergitu taanaan silaa hin erginaa innaan didameera hin erginaan ta'unnaan didameera adaraa keessan hin erginaa innaan didameera erga hin ergitu ta'e immoo suuraa keessanii qulqulleessaa bareechaa waan irraa balleessamu irraa balleessaa waan irraa remove godhamu irraa remove godhaa waan irraa clean godhamu irraa clean godhaa please suuraan keessan sun namicha sana itti toluu qaba atiraaktii isa gochuu qaba sammuu isaa keessa galuu qaba yaaduu qaba ilaaluu qaba itti toluu qaba bakka suuraan keessa malee suuraa ishii
suuraan keessa sun namicha sanatti tolu qabaatti bareeduu qaba atiraaktii isa gochuu qaba. Bakka malee callisteema suuraa mantaane zimjetteema galabaasa qabu haafasa qabu baalasa qabu kosaan kosiisa qabu akkamitti dhiirratti ergita? Shame on you. Suuraa akkasiin ergina. Yoo isinii danda'ame suuraa qullaa isin ergina. Suuraa qullaa isin ergina. Bakka namni tokko immoo jechuudha dubartiin tokko immoo jechuudha suuraa ishiillee yeroo ergitu dhiiraa sheepiin ishii bareeduu qaba. Maayindime dhugaan isiniin jedha qaamni ishii bareeduu qaba sheepiin ishiis bareeduu qaba. Dhiiraa ergiti taanaan kanan ta'u taanaan qaama zara xaxamaa wayii isa karaa tokko asiin ciisee karaa tokko asiin ciisee karaa kana asiin maaltu bahee karaa kana asiin maaltu bahee karaa kana asiin maaltu bahee qaama akkasii qabaattee suuraa kee dhiiraa ergita taanaan sheemoonii si jibba. Fuuluma kee arguu jibbachuudha. Qaama kee akkas fokkisu kana yeroo ilaalu si jibba. Si jaallata sittiin fakkaatiin ishii baay'ee tokko si jibba dhugaan siin jedha. Ani sin beeku. Ani an fakkeenyaaf sin beeku nan beektu. Garuu an obboleettii keetidha ishii. Waan tokko roosirra ga'u dasnan jedhu ishii dassaa ileenyi bakka dubartii waan hin ta'eefis dubartoota irratti miidhaan ga'u natti hin tolu jechuudha. An miidhamee argeera waan ta'eef kallattii garaagaraatiin miidhameera waan ta'eef dubartoonni innaa miidhamanis innaa leeyya'anis innaa qaanifamanis natti hin tolu bakka natti hin tolu. Kanaafidha sin gorsaan jira malee ani sin arrabsaan jiru baay'ee maaliif tokkoon keessan argee iddootti gorsuu hin qabu kaa. Fakkeenya immoo nama tokko fudhataniitu isa hafe gorsu. Yoo namni qalbeeffatu jiraate, yoo namni yaadaan na dhaggeeffatu jiraate ani cimtuu ta'e, beektuu ta'e, ofii kos waa kanarraa bilisa ta'e otoo hin taane achuma keessan jirachuudhaanis yeroon kana dubbadhu ofii kollee keessatti of ilaalaan jira. Ofii kollee keessatti of tilmaamaan jirachuudha. Ammamin kanarraa bilisadha jedhees of ilaalaan jira. Kanaafiyyuu suuraa yoo hin ergita taate ati suuraa kee dirqama erguu barbaadde taanaan qullaa kee erguu barbaadde taanaan qulleeffadhu. Allee suuraa qullaa hin ergin. Never. Suuraa qullaa hin ergin. Bakka waan godhamaa jiru hin beekta waan ta'eef suuraa qullaa keetiin si asfaraarraa waan tokko minaamin waan akkasii jira waan ta'eef suuraa qullaa kee hin ergin. Yeroon dasmiti kan akkas godhachuudha. Dhiirri iccitii qabatus jira. Yeroo duraa wal jaallattee iccitiidhaan suuraa qullaa ergiteef illee dhiironni qabatanii iccitii dhadhanii dhiisan illee jiru yoo addaan baate jechuudha. Dhiira saree ishee liqisqisii isheen karaarraa ishee minaamintee ishee birrii nyaachuu bartes akkasuma suuraa namaas battanaa deemti. Suuraa namaas karaarratti facaasa namatti facaasa deemti jechuudha. Isheen durumatti sareedha. Isheetti illee namni itti gaddu hin jiru iccitii qabachuu waan hin beekneef jechuudha. Isheen sareedha. Isheen karaarraa argamtee isheetti hin gaddamu dhiira akkasitti. Garuu sini suuraa qullaa hin ergina please. Yoo ergite immoo suuraa kee qulqulleessi qaama kee qulqulleessi beautiful godhi kiliin godhiti ergiif jechuudha. Kan biraa immoo suuraa kee qaama kee boodii hunduma isaa qaama kee hunda ergita taanaan qaama fokkisaa qabda taanaan hin ergin si jibba qaamuma kee ilaalee si jibbachuudha. Kanaafuu qaamni kee yoo hin bareeda ta'e fakkeenyaaf an suuraa baay'ee argeera. Suuraa ijoollee dubaraa qullaa isaanii dhugaan siniin jedha baay'ee argeera. Baay'ee kan babbareedu jira qaamni isaanii harmi isaanii bakka qaamni isaanii iddoo hundumtu baay'ee kan namatti bareedu jira. Dhugaa waaqa baqa chokkoleetii waan hin agarre nama saaba unkaan dhiira dubartoota kan saabu jira. Qaama dubartii ta'e baay'ee kan babbareedu jechuudha. Qaamni isaanii hundi qaama isaanii jechuudha. Sheeppiin isaanii jechuudha. Kan nama tokko garuu garaan asiin as gahee jira. Harmi akka ta'ee jira. Inni kun asiin bahee jira. Akka nama jibbisiisa. Dubartii mataatee dubaruma taatee jechuudha nama sagal dhaltee fakkaata qaamni ishee jechuudha zaraxxaxamee jechuudha addaayyaa'ee jechuudha. Qaama akkasii qabda taanaan please dhiiratti hin ergin si jibba bakka. Gaafa si fuudhellee si fuudheera already wal fuutaniitu waan ta'eef yaanni isaa kanattis hin qabamu uumaa miti. Garuu halaala teessee suuraa akkasii suuraa fokkisaa akkasii kan dhiira sirraati hiriyaa kee sirraati dhiibuu taanaan qaamni kee moodelistii miti taanaan hin ergin. Bakka moodelistii yoo taateyyuu hin ergin. Garuu hin ergita taanaan maa gochuu hin danda'an dhufee sirratti hin qabu dhufee sirratti diileetiin godhu waan ta'eef qaama bareedaa isaa ergi. Qaama bareedaa yoo qabaatte ergi. Kanaachi muxxinni giggim jedhi hin ergin. Si galamtis hin ergin. Kanaafuu
ana boletti keessanii dhiifama naa godhaa sin gorse malee sinin arrabsine anis yaada kanarraa bilisa miti anis achuma keessan jira. Kanaafu ani malaayiktii miti anis namumadha kana nan hojjedha waan ta'eef wal gorsuudha jechuudha sinin gorse jechuudha. Kanaafu yoonu goggora please dhiifama naa godhaa boletti keessan na gorsaa akkanan jedhin akkasin jedhina nama tokko yoo ta'e jettee sin dubbatiin hin jedhina boris hin ida'ama hin daggamama waan ta'eef nama tokko sana ammoo nama tokko immoo tokko nama gorsuuf iddootti argitu hin qabdu. Nama suuraa sana arge yookaan hin beeku ta'a suuraa sana arge malee iddootti argee dubbisus gorsus hin qabu. Garuu viidiyoon kun nama baay'ee bira ga'a waan ta'eef darbee namni arga waan ta'eef namni irraa of qoxxabachuudha. Gorsa dhugaan siniin jedha akkanaan naasini dubbadhu qoosaa sinitti fakkaatira. Bye bye.